Egaa har'ammoo karaarran deemaara. Karaarra odoon deemuun immoo waa'ee jireenya Itoophiyaa isinitti haasa'uu barbaade jechuudha. Jireenya Itoophiyaa. Inaante baay'isawwee yeroo baay'ee jechuudha. Ani jireenya waddaduu dhiisee qaala'uu dhiisee ofii kiyyaafataa jiraachuun barbaada. Kana wanni isiniin jedhu haala yeroo ammaa kanatti yeroo ilaaltanii jireenyi jechuudha jiraachuu fi miti uumamuu maafan dhaladhee biyya lafaa kanarratti bara kana bara abaaramaa kana maafan dhaladhee hanga jettan bira geessu jechuudha. Egaa shamarra kafuun kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa artinsaniif habaayatu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirtu waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa kooti. Egaa bara kana jechuudha ilmi namaa natsuma kophaa haasa'aa kophaa dubbachaa fayyaanis maraataa ta'e namni maal ta'ee biyya keessatti biyyi nagumaa'ii hanga jedhamu dirasiidha kan nama geechise jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee namoota haala namoota yeroo ilaalutti jechuudha namoonni baay'inaan waa'ee namoota nagarramaadha. Innis maalidha watta namumti fayyaan kun akka maraatutti kophaa haasa'aa kudha ganaan godhee kan akkasiin godhee kan asiin baasee kan achiin baasee jedhaniiti jechuudha kophaa haasa'aa deema. Iban namni maal ta'ee kophaa haasa'aa deema biyyi nagumaa sila jedhama jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti amma warroonni qasiraa hojjetan shiroo takkitti jechuudha bayyanatii takkitti 200 wayii nyaachaa jiru. Baay'ee garaa nama nyaatu bee qasiraa 500 oolu. Dhibbi shanan kun yoo mana keessa bulan hin qabaanne ta'e yoo iddoo jireenyaa hin qabaanne ta'e guyyaa tokko oolchaa hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbi 200 ganama qursiisaa fi misaadhaan nyaatu quufanii nyaatan jechuudha. Waanuma xiqqishuu nyaatu saniin booda 200 isaaniin oolchitu jechuudha. Bakka kanatti immoo namni buna jaalatu jira. Buna kanas ni dhugu. Bunni shinii takkitti birrii 35 jechuudha. Shinii takkittiin waan nama ajaa'ibu bara. Inna foon minaamina hoosiniin jedhe sanitti namni xagga'u hin jiru. Namni gurraan dhaga'u malee ijaan argu qaatadhiif jechuudha waa'ee akkasii. Egaa kanaafuu jechuudha hordoftoota kiyyaa warroonni amma biyya Arabaa jirtan bakka kanatti dhaamsinan isinii dhaamuu barbaade jechuudha akka nama tokkootitti. Gola madaamii teechanii mindaa ganaan argadhaa 60,000 70,000 argadhaa jettanii ijoollee yaadan jechuudha. Birriin achii dhufu nama cimaa nama ogeessa nama sirriitti bakka maallaqa balleessuun jaalan nama iddoo garagaraa seenuun jaalan nama bakka jabaatee warra oolchetu maallaqa biyya Arabaatii dhufu faayidaarra oolcha malee yookaan immoo birriin 30,000 guyyaa 30 bichaa ji'a tokkoon fayyadu jechuudha. Inni galee ji'a tokko fayyadu. Amma fakkeenyaaf kan namni maxaxxii jaalatu tokko namni waa nyaachuu jaalatu tokko gaafa guyyaa tokko teela seen 2,000 3,000 baasee baa jechuudha. Kunuyyuu odoo hin quubsinii jechuudha. Jireenya hangana qaala'ee jira. Qaala'insi jireenya hangana jedhamee dubbachuun nama sodaachisaa. Waa'ee jireenya irratti haasa'uun nama sodaachisaa. Baay'ee jechuudha Itoophiyaa keessatti baay'ee jigibgibii namni muluun giraa jedheera jechuudha. Egaa kanaafuu jechuudha gabaabumatti wanti kun isiniin jechuu barbaadu yeroo achitti teechanii too hojjettan maallaqa achii argattan osoo hin taane gaafan galee chaalenjiin jireenyaa gaafa na mudate akkamittiin keessa darbaa akkam godhee tana irra darbaa maalan godha jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Isinii galee maallaqni biyya Arabaatii fiddanii dhuftani yoo itti fayyadamna jettan akkam yoo jabaattan baatii ja'a minaalbaata sanuu mindaa waggaa 2 waggaa 1 qabattanii gaafa dhuftan yoo waan tokko daftanii uumtaniin hojjenne ta'e sammuu keessan gara hojiitti jijjiirtanii gara dalagaatti jijjiirtanii warra hin goone yoo ta'e dhugaan siniin jedha ni dhuftu maallaqa san baankii deemtanii ni baastu yoo ta'e isumaan fayyadamtu yoo ta'e isumaan bashannantu yoo ta'e maallaqa gafeete qabaadhu 500 miliyoonas qabaadhu baatii jaasin fayyadu jechuudha. Amma birrii 1,000 2,000 qabattee gabaa ba'anii jechuudha
zaambeelli takka waan garaa ofii wanta barbaachisu hunda bitatanii hin galan jechuudha. Birriin 2,000 meeshaa zaambeelli tokko namaaf hin bitu. Isin galee duraan birri 200 300 haadholiin keenya isaan waan barbaadan bitatanii galuu ture. Amma garuu 2,000 uumaa bitaan jirtu. Barbaree zayitiin litiriin takkittiin sa'aatii ammaa kana birri 600 galeera. Litirii takkittiin barbaree kiiloo takkittiin birri 1,000 galeera jechuudha. Jireenyi Itoophiyaa warri waa'ee jireenyaa wala jireenyi Itoophiyaa akkamii yoo gallee akkamitti jiraannaa haala kamiin jiraachuu dandeenya jettanii warroonni yaaddan jechuudha. Jireenyi hangana qaala'ee jira jechuudha. Qaala'insa jireenya akkana akkas jedhanii dubbachuun hanga ammaa ergan ani biyyaa ba'e gizee ani deemullee ergan itti galeellee gatiin isaa kan hin qannesne kan hin cammar bakkuma kasanitti kan na eege maalidha jedhee yoo isinitti hime kaardii moobaayilaa yookaan immoo kaardii silkiitti guuttatan Itiyoo Telekoom qofaadha jechuudha. Inni sun hin daballeessi achuma jirassi ammas achuma jira hin daballe jechuudha. Kan birrii 5 birruma 5 an birrii 10 10 bakkuma durii jira. Inni immoo akka malee hin daballee ammallee omaan jedhu jedheetu isinitti himuu danda'u soogidda jechuudha. Ashaboon illee aga tokko maalidha omaan jedhu jechuudha. Kanarraa kan hafe kuuwwan namatti himuufis dubbachuunis nama qaanicha. Bunni yeroo ammaa kiiloo takkitti hanga 1,800 bira gahaa jira jechuudha. 2,000 galuuf ta'a jechuudha. Ilmi namaa immoo akkasumatti buna hin dhiifne jechuudha nama dhugaa. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya warroonni biyya Arabaa teechanii waa'ee jireenyaa yaaddan jireenyi hanga asii nama oofeera jechuudha. Egalee hanga asiiti. Egaa kana fakkaata kanuma isinitti haasa'uu barbaade yoon kana isiniin jedhu immoo yaada keessa galtanii gaafa hangalee akkamittiin jiraadha jireenya akkamiin jiraadha haala akkamiitiin jiraachuu danda'a warroonni jettanii akkasitti yaadina gaafa hangalee akkamittiin jireenya koo oofaa haala kamiin hojjechuu qaba hojii maalii hojjechuu qaba gaafa hangalee immoo yoon gale iddoo bashannanaa garaagaraa deemee akka barbaade ta'uun qabamu chaalenjii jireenya kiyyaa oofachuun qabamu jettanii kun yaada sammuu keessaniiti jechuudha. Ni galee miti amma iddoo bashannanaa tokko nan deema nan bashannana doo jette birrii 10,000 hanga 20 qopheeffachuu qabda. Ishiin guyyaa takka sin oolchitu jechuudha. Jireenya gana qaala'ee jira sinin jedha. Egaa kana fakkaataa har'aaf immoo turtiin wajjin gootanii ulfaadha galatooma mana kana laayik sheer gochuun nu jajjabeessaa.